I forgive him. Yaa Waaqayyo Abbaa, ani nama sanaaf ifama godheen jira jette. Ati warra Charlie Kirkii nama abbaa warraa ishee ajjeeseef ifama akka gootu dubbatte. Ati warra Charlie Kirkii kan maqaan ishee Erlika Kirkii jedhamtu nama abbaa manaa ishee ajjeeseef ifama nan godha jechuudhaan dubbatte. Ijoo dubbii miidiyaa taatee jirti. Charlie Kirkii torbanota dura Yuunivarsiitii Utah Valley'tti haasawaa osoo taasisaa jiru rasaasa mana gubbaadhaa itti dhukaafameen rukutamuudhaan lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Waltajjii yaadannoo Charlie Kirkiif qophaa'e kan pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump argaman irratti haati warraa Charlie Kirkii nama abbaa warraa ishee ajjeeseef ifama nan godha, wanta Kiristoos hojjetes fakkaachuun qaba jechuudhaan isaaf ifama gochuu ishee dubbatte. Akkasumas abbaan manaa ishee Charlie Kirkii utuu carraa deebi'ee lammaffaa jiraatu argatee nama kanaaf ifama akka godhu shakkiin qabu jechuudhaan dubbatte. Gochaa ishee kanas namoonni fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa ta'an hedduun wal harkaa fuudhuudhaan kiristaanummaa hojiin agarsiiste jechuudhaan dinqisiifachaa jiru. Eeyyee, kiristaanummaan ifama gochuudhaan beekama. Kan gabaasee Keemboon Abiraam, maddi Fox News.